Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fuuldhaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Ashamar kafuuna daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu ijoo guyyaa kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu isinitti himanii Hassan Hassanii turtiin keessan garumaan faan haa ta'u. Dirree miidiyaa Itoophiyaa keessaa dhiibamee kan baafame OMN erga biyyaa bahee waggaa 4ffaa ta'aa jira. Qabsoo karaa nagayaa uummanni Oromoo adeemsisaa ture keessatti tarsiimoo qabsichaa tamsaasuun qabsoo uummataa toora tokko kan qabsiise OMN ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee waxabajjii 30 bara 2020 qabeenyi isaa saamamuun biyya keessaa akka hin hojjanne taasifame. Qabsoo uummata isaa utubuun jijjiirama Itoophiyaa keessatti fiduu isaatiif kan faarfamu OMN mootummaa jijjiiramaatiin ganamee biyyaa baafamuun saamichi qabeenyaa fi haleellaan saatalaayitii guddaan irratti raawwatame. Kaayyoon OMN biyyaa baafame sabboonummaa Oromoo fi tarsiimoo qabsoo uummata Oromoo haleeluu fi jedhuun hayyoonni siyaasaa. OMN biyyaa baafamus dhiibbaa keessaa fi alaan isa muudatu dandamachuun sagalee uummata isaa ta'uu itti fufee jira. Haa ta'u malee dhiibbaan keessaa fi alaa rakkoo faayinaansiitiif isa saaxiluu bulchiinsi OMN kan ibse yoo ta'u sanbata dhufu qophiin yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa erga xumuramee sirni galii walitti qabu OMN karaa onlaayiniitiin kan adeemsifamu ta'uu bulchiinsi OMN beeksisee jira. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa sirna galii walitti qabu kana irratti hirmaachuun miidiyaa isaa akka jabeessu bulchiinsi OMN waamicha dhiyeessee jira. Torbeen Haacaaluu Hundeessaa guyyaa 4ffaan sirnoota garaagaraatiin yaadatamuu itti fufe. Sagalee warraaqsaa fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggaa 4ffaa guutuuf guyyoota muraasatu hafa. Artistiin ani uummata kiyyaaf qaaliidha mootummaan na bituu hin danda'u jedhee torbaan jecha kana dubbatetti rasaasaan dhahamee ajjeefame. Uummanni Oromoo yeroo torbaan Haacaaluu yaadataa jiru kanatti haqni isaa akka bahuuf gaafataa jira. Bara 2020 akka OMN waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu jechuun moggaasuu hordofee guyyaa san qophiileen OMN qabu hundi dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffata. Bara kanas OMN guyyicha kabajuuf qophii bal'aa irra jira. Lola humnoonni finxaaliyyii Amaaraa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti bananiin dargaggoon miidhamee adaamaa jiru deeggarsa uummata Oromoo kan barbaadu ta'uu OMN itti hime. Dargaggoon Amiin Sheek Aliyyii jedhamu lola Aanaa Jiillee Dhummuugaatti faannoon uummata irratti banteen rasaasa guddaan luqqeettuu keessa rukutamee yeroo dheeraa booda tibbana wal'aansaaf adaamaa kan geeffame yoo ta'u wal'aansa isaatiif birrii 400 gaafatamu hima. Luqqeettuu isaa keessa sibiilli galuu akka qabu doktoroonni itti himuu kan dubbatu dargaggoon kun wal'aansa kanaaf ammoo baasii guddaa akka isa barbaachisu dubbata. Gargaarsi miidhamtoota Walloo hospitaala Adaamaatti wal'aanamaa turaniif taasifame hin dhaqqabne jennee gaaffii gaafannee deebi'ii yoo laatu dargaggoon Walloo Amiin Sheek Aliyyi ani dhiheenya dhufee waan ta'eef deeggarsi na hin dhaqqabne jedha. Uummanni Oromoo deeggarsa naaf taasisuun gara uummata Walloo tiksuutti akka na deebisu barbaada jechuun gaafatee jira.
weerarri dhibee busaa akka malee babal'achuun lubbuu namootaa ajjeesaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa hospitaala Giddaa Ayyaanaatti namoonni dhibee busaan qabamanii deeman hanga hospitaalichi keessummeessuu danda'u ol ta'uu himu maddeen. Hospitaala Giddaa Ayyaanaatti torbaanuma kana keessa namoota dhibee busaan qabamanii achi seenan keessa namoonni 9 lubbuun darbuu OMN maddeen irraa odeeffateera. Weerarri dhibee busaa kun aanota humnaa ol keessatti babal'atee lubbuu namootaa balleessaa jiru keessaa tokko Haroo Limmuu yoo ta'u gara hospitaala Giddaa Ayyaanaa deemanii yaalamuufis sababa dhiyeessiin qorichaa fi geejjibni dhabamuun yaala osoo hin argatin miidhamaa jiru. Hospitaalli Giddaa Ayyaanaa iddoo dhukkubsataan ciisee yaalamu wal hanqachuun dhukkubsataan ala ciisaa jiraachuu kan himan maddeen dhiyeessiin qorichaa waan hin jirreef yaala barbaachisu argachaa hin jiran jedhame. Godina Harargee Lixaa Aanaa Habroo Araddaa Ifaa Gammachuutti uummanni keenya sababa jimaan gatii dhabeef rakkoo hamaaf saaxilamaa jirra jedhan. Sababa mootummaan gidduu lixiinsa gabaa jimaa irratti taasisuu fi qaraxni humnaa olii jimaa irra kaa'amuuf qonnaan bultoonni oomisha jimaa irratti bobba'an kasaaraa qabeenyaa fi rakkoo jireenyaa keessa seenaniiru jedhan. Jimaa jechuun uummata Harargeetiif dhimma lubbuutii jimaan hin jiru taanaan uummanni Harargeetis hin jiraatu jechuun jiraattonni dubbataniiru. Kun ammoo keellaan jimaan itti qaraxamu baay'achuu hordofeeti jechuun kan himan jiraattonni jimaan Harargee Lixaa irraa bahu bordoddee irratti humnaa ol qaraxama jedhaniiru. Jimaa kanaan dura gara Sumaalee fe'amaa ture yeroo ammaa mootummaan garas akka hin ergamne dhoorguu himaa jiru. Godina Harargee Bahaa Baabbileetti namoonni waaqeffannaa irra turan 79 jalqaba erga hidhamanii namoonni warra hidhamee gaafachuu deeman 3 itti dabalamanii hidhamuu maddeen OMN itti himan. Namoonni kunneen jimaata darbee waxabajjii 21 galma waaqeffannaa Baabbilee keessa humnoota nageenya mootummaatiin magaalaa Baabbileetti qabamanii jedhame. Namoonni hidhaman kunneen hordoftoota amantaa waaqeffannaa ta'uu fi walga'ii mana marii walakkeessa waggaa wirtuu hordoftoota waaqeffannaa kan Harargee Bahaa geggeeffachuuf walga'an jedhame. Namoonni hidhaman kunneen karaalee hooggansa giddugala bahaa hooggansa wirtuu Harargee Bahaa fi aanaalee akkasumas miseensota galma Baabbileetti jedhame. Hawaasni Oromoo Washington DC ajjechaa fi saamicha Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru mormuuf waamicha hiriira taasisaa jiraachuun dhagahame. Hiriirri ajjechaa jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru mormuu kun waxabajjii 27 akka gaggeeffamu koreen qindeessituu himaa jiru. Hiriirichi dhaadannoo uummata Oromoo sagalee dhabeef sagalee haa taanu jedhuun kan adeemsifamu ta'uu koree qindeessituu hiriirichaa keessaa tokko kan ta'e obbo Hiriilamii OMN itti himaniiru. Koreen qindeessituun hawaasa Oromoo Washington DC dhalattoonni Oromoo fi quuqamtoonni mirga dhala namaa magaalattii fi naannawa ishee jiraatan akka hiriiricha irratti hirmaatan yaamicha taasisanii jiru. Oduu ijoo keenya xumuraatiin namoonni karaa seeraan alaatiin gara Saawud Arabiyaatti namoota daddabarsan irratti gocha suukanneessaa raawwachaa jiraachuun waldaan ittisa godaansa seeraan alaa ibse. Namoonni karaa seeraan alaa nama daddabarsan kun biyya Yaman naannoo Adarras Haal Haraa bakka jedhamutti daandii irraa ukkaamsuun dararanii maatiin biyyaa mallaqa akka galchuuf dirqisiisaa jiru jedhan. Tibbana dargaggoo Mustafaa Shaafii Abdoo iddoon dhaloota isaa godina Harargee Bahaa Aanaa Ogola Odaa kan ta'e hiriyoota isaa faana ukkaanfamuun mallaqa dabalataa maatiin akka ergisiisu viidiyoo doorsisaa jiran waraabanii maatiif erguun yoo mallaqa erguu baatan ni ajjeefna ittiin jedhu. Namoonni karaa seeraan alaa namoota daddabarsan kun dhalattoota Itoophiyaa fi lammiilee biyya Yaman walii wal ta'an jechuun waldaan ittisa godaansa seeraan alaa ibseera. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu ijoo guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufu gama kiyyaan nagaatti.